nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraamni diini waa hunda taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasuma ilmaan Oromoo ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni Facebook page kiyya akkasuma Facebook profile kana maras immoo gara YouTube'itiin hordofaa jirtan gara YouTube'itiin waan hordofaa jirtan natti fakkaatu. Haa ta'u garuu sichitti akka na hordoftan abdii guutuu qaba. Egaa har'a dhimma dhuunfaa kiyyaa TV isin bira dhufee akkasumas isinitti haajome isin na barbaachisa. Isinis immoo waan kana akka eeyyenaa jettanuu fi akka dirqama keessan baattan asumaan isin beeksisa. Inshallah viidiyoo kana yoo dheerates rakkoon qabu. Ani garuu haasawa kiyya hedduu isinitti dheeressuu isin barbaadu. Sababni isaa namni yeroo ammaa viidiyoolee dheeraa dadhabee jira. Hin laaluu hin uffaa hin fedhullee jechuudha. Maaliif egaa magaalaan TikTok kun bahee jedhee namni viidiyoo gabaabduu waan akka daqiiqaa tokko daqiiqaa lama waan nama kofalchiiftu sanu waan akkasii kana eega baree viidiyoo dheeraa gorsa haa ta'u waan fedhe haa ta'u nashiidaallee maa walaloon ta'in silaa waan akka quraanaa waan egaa amantii kana baay'ee namatti ulfaata. Abbaa rabbi laaffiseef malee sana hordofuun dhaggeeffatee xumuruun baay'ee jabaata. Amma waanuma biroo iyyuu namni ilaalee xumuruu dhiisee jira jechuu kooti. Eega wanni daqiiqaa tokko kun keessumaayyuu wanni nama kofalchiisu wanni nama akkeessus haa ta'u waa fakkeessus haa ta'u kijibas haa ta'u waan akkasii kana eega baree namni waanuma daqiiqaa tokko tokko kana malee hin dhaggeeffatu. Sannin beekaa haa ta'u malee bakka kanaa fi har'aan kana viidiyoo dheeraa na barbaachisa. Haa ta'u malee viidiyoo kiyyaanis waan hedduu waan dubbachuu ammaaf hin barbaannee fi kiyyan dheeressuu haa ta'u malee viidiyoo kana viidiyoolee birootii walirratti hidhuudhaan haga sa'a tokko godheetan karaa YouTube kiyyaa irratti maxxansa. Akkasuma yoon guutuu gara Facebookaa fiduu baadhellee muraasa ta'uyyuu gara Facebookaan hin fida. Sababni isaa YouTube'n akka Facebookaa akka miidiyaa biroo miti. Viidiyoolee dhedheeraa fedha. Viidiyoo dhedheeraatu faayidaallee qaba. Ammaaf bakka faayidaa qabuyyuu hin geenyeani. Haa ta'u garuu bakkuma faayidaa qabu yookaan isteeppii eeganii adeemsa kana eeganii xumuruudhaaf yookaan gara YouTube kana fayyadamuuf irratti hojjechuuf dirqama viidiyoo dheeraa na barbaachiseeti. Innis YouTube kiyya eegabanee gara baatii sadiinatti fakkaata. Egaa chaanaal YouTube'n takka yeroo baname waan barbaachisuu qaba. Haga barbaachisuu fi waan godhamee san booda itti isteeppii itti aanutti tarkaanfatamutu jira. Sana namni baay'een keessan ni beektanii warri hin beeknes immoo akka beektan asumaan isin beeksisuu barbaada. Egaa subscribe 1,000 fi daqiiqaa 4,000 xumuruu nama barbaachisa jechuudha. Gara hojiitti seenuudhaaf yookaan adeemsa gara daldalaa yookaan maallaqaatti nama seensisuuf jechuudha. Maallaqa YouTube irraa jechuun waan akka qalliitti argamu miti. Waan baay'ee ulfaataadha. Namoonni baay'een namni YouTube takka banatee moo viidiyoo tokko maxxansinaa waan magalii irraa argataa jiru seetu akkasii miti. Bakka maallaqaa ga'uun hojiilee baay'ee barbaachisa. In ulfaatallee nama uffisiisallee nama jibbisiisallee. Hojii hunnaa hojjechuutu irra salphata waan sana hojjetanii xumuranii bakka maallaqaa san ga'uuf jechuudha. Yeroo dheeraa namatti fudhata. Waan akka qalliitti achi gaanu miti. Humna barbaachisa. Beekumsa barbaachisa. Ogummaa barbaachisa. Nama qabaachuu nama barbaachisa jechuudha. Isinii galee. Osoo nama qabaatan iyyuu ana fakkeenya yoo fudhattan gara Facebook kanaan namoota kumaata maallaqaan baay'eetu na jala jira. Haa ta'u malee agayee wanaa subscribe YouTube kiyyaa nama kuma lama geenye jechuudha. Suni gaadhaa iyyuu maaliif namni keenya baay'ee YouTube'tti waan hin fayyadamneef namni keenya gara YouTube kanaan baay'ee wal hin beeku. Haa ta'u garuu akka baay'ina namaatiin miidiyaa gara birootiin namni jiruun haguma nama barbaadamee yeroo gabaabaa keessatti argachuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Saniif YouTube'n namallee qabaachuu nama barbaachisa, humnallee, beekumsallee, ogummaallee jechuudha. Dandeettii qabaachuu nama barbaachisa jechuudha. Dandeettii barumsaatis akkasuma kan uumamaan namaa kennamu jechuudha. So egaa waan gara YouTube dhufeef baay'ee keessan ni beektu jedhee yaada isinitti illee himeen ture. Dafeelleen dhufnee agas dhufuullee hin barbaanne. Maaliif yeroo ammaa yeroo namni waan tokko hojjechuuf waan tokkotti seenee yookaan waan tokko eegale bara balu kun kanaafi bara balu kun kanaafi sanaafi kanaaf kana godhaa jira kanaaf kana eegale jedhee namni waan adda addaa namatti baasaa jechuudha. Namni YouTube kana banatee hundi achi dhaqee achirratti hojjete kun maallaqa qofaaf miti. YouTube jechuun akkuma miidiyaa birooti akkuma Facebookiti bakka silaa hawaasni keenya hawwan laalu baay'inaan itti fayyadamu haa dhabu malee bakka hawaasitti wal argee waan fedhe fidee achirratti affeeree waan fedhe deemee hordofee irraallee bu'aaree irraallee waa baratudha jechuudha. Garuu nuti waan ittiin fayyadamneef namni achi jiru kun hundi isaa maallaquma qofaaf dhanna si'aa jechuudha. Garuu akkasii miti.
Maaliif miidiyaa takka qofaan namaa wal beekuun namaan wal hordofuun gaarii miti. Kana duraan dubbadheen ture viidiyoo waraabee keessatti jechuudha. Maaliif yoo fakkeenya isinii kaasee ani feesbuuka kanarra waggaa haga ta'e lakkoofsiseen jira. Feesbuuka kana baay'ee jaalladhe illee yeroo boqonnaa kiyyaa yeroo hedduu achumarratti dabarsaa. Feesbuuka kanaan saniif yeroo hedduu waan achirra jiraadhuuf nama haga tokko niin qaba. Nama baay'ina jechuun daangaa darbe osoo hin taane nama humna kiyyaa wal madaalu hin qaba jechuun humna kiyyaa wal jechuun hin danda'ama. Maaliif nama gaa hin jira. Namni tokko beekumsa isaatii fi hojii isaatii wal madaaleeti kan inni hordoftoota horatu. Gara hordoftootaatti booda deebi'a. Achirra ture yeroo hedduu feesbuukiin na unguraa keessumaayyuu feesbuuk peejiin ungurri feesbuuk peejii baay'ee badaadha. Maaliif yeroo tokko isin ungurraan amata takkatti waggaa takkatti kan inni isinirraa kaafamu jechuudha. Haga kana yoo teessee ka eeggattu ta'e mee waggaa takka hawaasaa walirraa turanii walitti deebuun agam fagaata. Osoo immoo waggaa takkaan kana wal hordofaa irratti hojjetaa jiraattee immoo hordoftoonni kee agam baay'ata. Eegas immoo amma agas turtee kaatee egaa hawaasatti deebitee immoo agam hawaasaa wal wallaalta yookaan immoo hojiin kee adeemsi kee hundi qabbanaa'ee namni addisii godhee ganaa si firoonfata yookaan warroon kaanuu si dagatan ganaa immoo si jala deebi'an jechuudha. Kana jechuun kana turaa adabbii akkasii fudhataa achirra turee haa ta'u garuu homaan jedhu. Amma booda keessa gaafanii na unguree irraa fageessee deebisuu waan tokko yaadu eegale. Maaliifan feesbuuka kana qofaaf fayyadama? Sanuu viidiyoo yeroo takka sababaa peejiin unguramee tureef irraa kaasisiisu jecha viidiyoolee kumaatamaan lakkaa'amu guutummaan guututti irraa kaasee ture jechuudha. Maaliif akka waan viidiyoo yoo hatachirraa kun mara isaa kaaftee sirraa ka'uu ungurri kun sirraa ka'uu siif fakkaata. Egaa peejiin gadiitis immoo waan kana goonaan namarraa ka'uu danda'a jechuudha. So sanaaf jecha kanan viidiyoo sila achirra taa'ee namoota kuma baay'een daawwatame kuma baay'een sheer godhame kaasee kasilaa namni itti fayyadamu kasilaa taa'ee namaafillee daddarbee peejii kana guddisaa ta'u achirraa kaasee garuu peejiin kiyya deebuu hin dandeenye jechuudha. Isinii galee sababaa kanaatiifan fayyadamuu hin qabu bakka takka qofaan hawaasa kanaa wal beekuu hin qabu hawaasa kanaa wal baruu hin qabu hordoftoota illee gama tokko qofaan miidiyaa tokko yookaan magaalaa tokko qofaan hordoftoota horachuu hin qabu. Gama birootiinis bakka hawaasa keenya irratti argamu irratti argamuu qaba jedhee murteessee akka yuutuubii banu tokko kana godhe kana dabalatammoo tiktokiis banee haa ta'u garuu magaalaan sun nama hundaaf hin ta'u bakka baran malee bakki kaan dafamee walis hin baramu. Ani bakka akka feesbuukaa namni baay'inaan jiru kana isumaayyuu viidiyoolee daqiiqaa dhedheeraa kana hojjedhee aga daqiiqaa 5-6 kana maxxansuu barbaada. Kana barallee magaalaan tiktokii immoo waan daqiiqaa tokko sekondii muraasaa waan nama kofalchiiftu keessaayyuu irra baay'ee waan safuu hin eeggannee fi waan amantii faallessutu hojjetameeti kan inni namaan wal baramus kan inni hordoftoota horatamus jechuudha. Sanaaf baay'inaan achirratti argamuu hin barbaanne. Kabiroo immoo wanni waan kana akka hin banu chaanaal yuutuubii kana akka banadhu na taasise yeroo hedduu hin beektan baay'een keessan ani viidiyoo yeroo itti kennee yeroo boqonnaa kiyyaa viidiyoolee garaagaraa suuraalee garaagaraa walitti deebisuun walitti qanabbaree walitti tolchee akka namatti tolu godhee kan nama biraan ga'a. Wanti kun yeroo boqonnaas haa ta'u yeroo namarraa fixa. Yeroo hirribaas haa ta'u hirriba ofii dhabameeti hojjetama. Hojiirraa dhiifamee haa ta'u wanni kun biizii nama godhee nama shaakalee ka'eeti kan inni raawwatamu. Egaa waan kana itti yeroo kiyyatti fixee itti uffee itti dadhabeetu hojjedhe maaliif bakkuma tokko qofaan gadhiisee yookaan bakka faayidaa hin qabne qofarratti raabsee dhiisaa yoo magaalaa tokko tokkii yuutuubaa kana ta'e immoo dhiifama yoo gara yuutuubii kana ta'e immoo galii aga tokko kennuu danda'a bu'aa tokko argamsiisuu danda'a wanti bu'aa irraa argatan immoo haamilee nama jabeessa kana daran yoo sila waan ofii hojjetan ta'ellee akka hojjetan nama taasisa yoo waan namaallee hojjechuu yookaan nama jabeessuu ta'ellee sana daran akka jajjabaatan nama taasisa kanaaf wanta hojjedhu kun bu'aa argachuu qaba dabalatammoo feesbuuk irratti maxxansaa ture feesbuukiin gaafa unguramee ungura sanarraa kaasisuuf jecha viidiyoolee baay'ee gubee balleesse osoo yuutuubii irras jiraate ammoo gama tokkoon badullee gama tokkoon jiraachuu danda'a isa jedhuuf yuutuubii kanas banee viidiyoodhuma yuutuuba irratti hojjedhee maxxansu feesbuukaanis bakka hunda bakka hawaasa kiyya jiran hunda irratti raabsuun qaba gama hundaanuu hawaasa kiyya wal qunnamuu qaba gama hundaanuu hawaasa kiyyas tajaajiluu qaba gama hundaanuu waan na fayyadu waan nama fayyada jedhee yaadu tokko hojjedhee qindeessuus haa ta'u ofiis hojjechuus haa ta'u fiduun qaba jedhee murteesse. Asirratti namoonni baay'een maaliif waan akkasii kun barbaachisa jechuun keessanii oolu maaliif waan namaa kana kukkutuun mummuruun tottolchuun dhiyeessuun barbaachisa jechuun keessanii oolu.
Maali yoo asirratti yaanni keessan ofii beekumsa qabduuf muuxannoo hubannoo wantoota tokko dandeettii qabdu maa hin hojjenne of taatee maa hin deemne ka jettanu kunis waan tokko. Haa ta'u malee warroonni namoonni biraa akka waan namni waa namaa kana qofaan guddachuuf waanuma namaa kana hirkatummaa koppii namaa ta'ee deemuuf nama fudhattan akkasitti yaadina. Namni kamiyyuu namni ofii har'a kahee har'a waan tokko hojjetee bakka guddaa ga'u hin jiru. Namni kamuu nama jala deemuus haa ta'u, nama hordofuus haa ta'u, waan namaa olii gadi fuudhuunis haa ta'u. Fakkeenya yoo isinii kaase warroota munaashidaa, warroota nashiidaa baasan baay'een jaraa jechuun nashiidaa nama biroo baasuudhaan booda irraa hubatanii muuxannoo irraa argataniin gara kan ofiitti seenan jechuudha. Namni kamuu gaafa gara miidiyaa tokko dhufu hojii tokko eegalu nama hordofuudhaan waa namaa kana deddeebisuudhaan irratti sanarra waan abbaa sanaa fooyyessee argamsiisuudhaan booda hojii dhuunfaa isaatti seenaa jechuudha. Kana namoonni baay'een hayyuun baay'ee sheekni baay'een ni beeku jechuudha. Warroonni wallaalan akka kiyyaarra ol baanii abaluku waa namaa maa akkana godha, abaluku waa akkasii maal godha. Yoo namni sun dhiibbaa nama waan sanaa irratti godhee irraa faayidaa argataa jiraate okay irratti duulis qeeqis dura dhaabbadhu sitti simi. Garuu namni tokko nama sana jajjabeessaa, nama sana cinaa godhaa, waan sana jaalala waan sanaaf qabu agarsiisaa. Ofiifillee waan sana waan jaallatuuf waan sana fakkaatu hojjechuu fi waan sana deebisee hojjechuu yoo argame kun maashaallaadha bareedaadha jechuudha. Saniif akkasitti nama hin fudhatinaa. Namni kamuu wama namaa hojjetaa booda kan ofiitti seenaa jechuudha. Kanaaf of ta'uun ofii waan tokko hojjechuun barbaachisaadha. Akka addunyaattis akka miidiyaattis namni kamuu miidiyaa isaa irratti silaa akka seeraatti miidiyaa isaa irratti waan ofii hojjetu ofiif irratti hojjeta ofiif waan isaa irratti maxxanfata irratti dhiyeessa malee waa nama biroo irratti dhiyeessuun waa namaa fuudhuun hattuu nama godha yakkamaa nama godha nama adabsiisaa jechuudha. Kana ni beekaa namni baay'eenis ni beekan jechuudha. Haa ta'u garuu wanni namni biroo hojjete kun kan nama abbaa sana jalaa namni nagarre yookaan nama hin fayyadne an harka dhufuudhaan nama biroo fayyaduu danda'a jechuudha. Kana yeroon jedhu namoonni baay'ee waa hojjetanii kaanii ogummaa qaban beekumsa qaban waa hojjetanii kaanii akkaataan itti nama biraan ga'amee fi namni sun namaa wal qabaachuu dhabuurraan kaga'e wanti inni hojjete hojiin bareedaan sun osoo hawaasan fayyadiin osoo hawaasa biraan ga'iin afaa jechuudha. Naaf hubattu jedhee yaada jechuudha. Sanaaf waan sana fuudhanii miidhagsanii fooyyessanii nama sanas beekamtii itti kennaa. Waan sanas hawaasa biraan ga'a akka hawaasa fayyadu godhuun waan gaarii waan bareedaadhaas waan barbaachisaadha waan ta'uu qabu namni martuu gahee qaba. Namni keenya gahee isaa bakka isaa wallaaluudhaan har'a bakka biroo keessa seenuudhaan namaafis bakka kennuu dhabuudhaan ofiifis bakka isaa malu dhaabachuu dhabuudhaan akkasuma walitti dhufee waliin hojjechuu fi namaa wal baruu dhabuurraan har'a namni keenya fudhatamas dandeettis beekumsas faayidaas dhabaa jira jechuudha. Kana yeroon jedhu rabbiin oguma garaagaraa kan inni uumamaa si keessatti uumee si kennutu jira kanatti barattee argattu jira jechuudha. Namni baay'een dandeettii waa barreessuu qaba. Namni baay'een dandeettii waa dubbachuu qaba. Namni baay'een dandeettii walaleessuu qaba. Namoonni baay'een walaloo afaaniin sagaleen dandeettii qabaachaa barreeffamaan dandeettii qaban. Gariin ammoo barreeffama qofaan malee sagaleen dandeettii qaban jechuudha. Gariin sagaleedhaan malee barreessuun dandeettii qaban jechuudha. Isinii galaame. Osoo namni kun inni kaan ammoo hojjetee ka'ee haala inni hawaasa biraan ga'u haala namatti tolu ta'uu dhabuudhaan. Gariin ammoo waa bareechuu ogummaa harkaa waa tottolchuu qabaatanii kaanii dandeettii waa uumuu waa kalaquu waan tokko tolchuu yookaan hojjechuu dhaban jechuudha. Kanaaf namni kun osoo walitti dhufee waliin hojjete faayidaa guddaatu argamaa jechuudha. Kana yeroon jedhu ani beekumsa guddaan qaba ani kanan godha jechuuf osoo hin taane eegana dandeettii waan tokko tottolchee hawaasa biraan ga'uu qabaadde namoonni waan an tolchu sana hojjechuu danda'an ammoo osoo dhufanii hojjetanii ati kana tolchi gahee kee kanaan baadhu ani gahee kiyya kanaan baadhee hawaasa keenya kana fayyannaa yookaan ofiifiyyuu faayidaatti argannaa yoo jedhan bakka guddaa ga'amaa jechuudha. Anis ammootu osoo namoota dandeettii akkasii waan tokko hojjechuu qaban ati waan kana godhiitii fidiinatti kenni ani immoo kana godhee ogummaa dabalataa beekumsa dabalataa itti ideetan waan kana godha hawaasa siin fayyannaa ofii siin fayyannaa beekamsi ittiin argannaa yoo jedhe faayidaa guddaadha jechuudha. Kana ammootu yeroo baay'ee deemsi kiyya kaayyoon kiyya karaa feesbuukaanis ta'e karaa yuutuubiin ta'e adeemsi kiyya inni guddaan yaanni kiyya inni guddaan namoota dandeettii qaban kana hawaasatti baaseen hawaasa barsiisa. Isaan illee akka isaan jajjabaatanii waa hojjetan godhuun qaba isa jedhu. Kana garuu namni tokko yeroo inni baasee waa dubbatu yoo inni hojiin agarsiifnaan arganii dhugaa ta'uu itti amananii fudhatan malee waan namni afaaniin dubbatu kana namaan fudhatamu jechuudha. Isinii galee yoo narra ka'ee bara ani namoota dandeettii qaban
karaa aartiitiin isa ta'u karaa kamiin iyyuu ta'u dandeettii ogummaa qaban fidee isin barsiisuufanii chaanala kiyya yookaan feesbuuka kiyya karaa adda addaa naa guddisaa akkas godhaa yoon jedhe kana qabatee kana sababa godhatee kana da'oo godhatee ittiin beekamtii argachuuf ittiin guddifachuuf naan jettan jechuudha. Isinii galee garuu isin jettanus namni naan hin jenne hinuma jira. Osuma namni martuu ka jedhu ta'e immoo ani waan an deemuuf waan hin fayyada jedhe tokko namallee anallee na fayyada jedhee itti amanu tokko irraa hin deebi'u. Haa ta'uu malee egaa silaa waa baay'eetu jira wanni haasa'amu baay'ees namnis waan hin dhaggeeffanneef baay'ees yeroo ammaa waan wal hubatamaa hin jirreef wal hubachuu wanni jedhu himaayyuu hin jiru yeroo ammaa kana jechuudha. Haa ta'u garuu kaayyoon yuutuubii kiyyaatis feesbuuka kiyyaatis miidiyaa biroo sichi banus kabanee jirus ta'e aartii islaamaa jabeessuu akkasuma namoota dandeettii garaa garaa qaban hawaasaan wal barsiisuus ta'e akka jarri jajjabaatan haamilee itti horuun ta'e kanarratti xiyyeeffachuudha. Anillee yeroo kiyyatti waan gaggaarii waan ofiitti fayyadame. An yeroo baay'ee wantoota qanabbaree hojjedhee miidhagsee fidus ta'e haga danda'e miidhagsuuf yaalu waan natti tolee yookaan irraa baradhee yookaan natti tollaan irraa fayyadamee jedhe nama birootis hin fayyada nama birootis hin tola jedhee tan hawaasa biraan gahaa jechuudha. Isinii galee kanaaf waa baay'eetu jira namootu ogummaa garaa garaa qabaachuu danda'a. Yeroo naan dhagabba'ee waan akkasiin godha yookaan waan akkasii godhaa jira jedhe namoonni akkuma arge bakka argetti na fudhachuu danda'ani. Namoonni ammootu maaf kana goota jechuunis hin jiranii akkuma nama jedhee ka'e. Garii namootu hin barbaachisu waan akkasii ka jedhantu jira. Akkasii miti dubbiin akkanatti eessayyuu hin geenyu osoo bakka waliif laannee ofiifillee bakka keenya dhaabbanne bakka guddaa qabna. Waa hedduun argaa jira. Yeroo ammaa miidiyaa kanarratti namoota baay'eetu jira. Namoota ogummaa qabantu jira. Garuu nama hin qaban. Garuu haamilee hin qaban namni jajjabeessu. Namoota dandeettii qabantu jira. Namni jala hin jiru. Namni hordofu namni hin jajjabeessu. Kanaaf an waan saba koo fayyadu amantaan koofillee naaf eeyyamu narraa barbaadu itti na ajaju hojjechuu fi akkasuma waan akka sabummaatti nama fayyadu akka namummaattis akka biyyummaattis hojjedhee namoota hojjetanis jabeessus ta'e ittiin hawaasa kana fayyadee ofiifillee fayyadamuudha. Ofii fayyadamuu yeroo hin jedhu yeroo baay'ee waa hedduu hojjetanii ammuma ilaalamee darbee faayidaa dhabuun qofti gahaa miti. Kana jechuun waan keerii yoo ta'e waan keerii sitti argataa akkasuma immoo namni sirraa fayyadamee galatoomi siina jedhu du'aa fissiifa godhu waan fedhe siina jedhu jechaatuma immoo yoo bu'aan irraa argame irra jajjabaatamee hojjetamuu danda'a. Kanaaf yuutuubii kiyya kana akka guddatu naaf godha. Ani har'a ka dhufeef yuutuubii kana sabiskiraayibii qofa isin kadhachuu hin dhufne. Sabiskiraayibii yeroodhaaf nagaa ka barbaadu 1,000 ture 1,000 torban 2-3 keessatti naa goote galatooma warri sabiskiraayibii naa goota. Gahaadha sun ammaaf kun qaniidhaan guddata. Kun cinqamanii fi miti hin guddata akka itti guddatutu jira. Garuu kana rakkise tokko kan na barbaachise daqiiqaa isaati. Miniitiin isaa dafee waan dhumachuu dideef sanaaf namoota baay'eetu jira. Namoota kana keessumaan viidiyoo kana hojjedhee sheerii itti godhee yeroo boqonnaa isaanii viidiyoo kana yoo dhaggeeffachuun itti ulfaatillee bananii moobaayila lafa kaanii keessumaayyuu warri waayifaayi qaban bantanii lafa naa keessanii akka daqiiqaan sun naa dhumatu dafee naa dhumatu akka naa gootaniif jechuudha. Kanaaf kanarratti namni kamuu na gargaaruu danda'a. Ani waayifii hin qabu yookaan intarneeta tolaan hin qabu intarneetuma kaan gahaa hin qabu si hordofuu hin danda'u si kana godhuu yoo hin danda'u jettan namoota birooti sheerii naa gootanii karaa keessoo na ta'u karaa bakkee na ta'u akka namni sun seenee naa dhaggeeffatu naa godhu isinii galee warroonni immootu waayifaayi qabdanii haalli isinii mijjatee jirtan bantanii lafa keessanii yookaan bantanii biraa raftanii viidiyoo kana inshaallah walitti ida'uudhaan viidiyoolee biraa kan edit godhaa turee fi wantoota tokko wantoota nama hawwatan keessumaa waa'ee amantii islaamaa kanarratti nashiidaalee garaagaraas haa ta'u walitti ida'uudhaan agada saatii tokko godheetan kan inni maxxansu yuutuubii kanatti fe'u jechuudha. Kanaaf namoonni keessuun sinitti sheerii godhadhe viidiyoo kan banaati yeroo dalagaa dalagdana ta'u yookaan yeroo raftana ta'u banaa lafa ka'a daqiiqaa saatii tokko sana naa xumursiisa. Namoonni kaan immootu namoota birootiif sheernaa godhaati akka namni naa dhaggeeffatu naa godha. Kana jechuun dirqama waan an dubbadhu kana yookaan waan achirra kaa'e kan namni dhaggeeffatee gurra isaatiin dhaga'uu hin qabu. Ani kan barbaade inni banee lafa yoo kaa'e daqiiqaan san lakkaa daqiiqaan sun naaf faayidaadha xumuruu danda'a san booda isteeppii itti aanutti seenuu danda'a jechuudha. Isinii galee
Kanaaf waan kanarratti dirqama nama barbaachisaa keessumaayyuu warroonni laaptooppii qabdan yoo sanaan bantan irra bu'aa qaba. Moobaayiliin isa ta'u saniif osoo danda'amee warroonni biyya alaa jirtan warroonni waayifaayi itti fayyadamtan waan kana viidiyoo tokkoon kana osoo hin taane viidiyoo birootis achirratti fe'amee jiru dhaggeeffachuu hin dandeessanii. Viidiyoon kun mungkin viidiyoo 100ffaa ta'uun mala naannoo viidiyoo 99 gahee jira viidiyoon achirra fe'ee jiru jechuudha. Sanaaf viidiyoo achirra jiru kan duraan illee dhaggeeffachuu yookaan walirratti daatanii yookaan mootu viidiyoo kana guutuu viidiyoo achirra jiru sana bakka takkatti bantanii akka inni yuutuubii biraa keessa hin seennetti kiyyumti qofti viidiyoon guutummaan guutuu achirra jiru akka dhaggeeffatamee dhugunaa godhuus hin dandeessanii. Kana namoota akkamiitu godhuu danda'a? Namoota waayifaayi qaban, namoota biyya namaa jirtan waan kana bantanii yoo biraa raftan na fayyada jechuudha. Akkamitti goona warra jettanuuf ammoo natu sin agarsiisa. Hordofaa warri laaptooppiitis viidiyoo hunda isaarra gootaniiti bantanii san booda aga viidiyoon yuutuubii kiyya jala jiru dhumatutti kanuma kiyya qofatu taraadhaan dhufee dabareedhaan akkasitti raawwataa daqiiqaa baay'een lakkoofsisuu dandeessan jechuudha. Warroonni moobaayiliitis akkaataa isinitti viidiyoo kana hundasaa pilee gootanii marayyuu taraadhaan akka ni deemu kan yuutuubii biraa keessa nama hin seefne kiyyuma qofa viidiyoolee yuutuubii kiyya qofa jala fe'amee jiru akka tartiibaan hundi isaatu dhufee daqiiqaan isaa naa fidaamee na fayyadutti naa godhuu dandeessan. Warroonni kana dadhabdan immoo viidiyoo tokkitti an fe'u kana inshaallah viidiyoo sa'aatii tokkoon taa'ee yaada viidiyoo kana na dhaggeeffatanii fixu. Dhaggeeffachuu jechuun isin dhaggeeffachuu sun taa'in bantanii lafa naa keessanii naa xumuruu qabdu jechuudha. Kanaaf kanuma isin kadhachuu dhufee kana silaagaa viidiyoo dhiisee barruun iyyuu yoo barreesse silaa waan walii godhanu ture. Maaliif namoonni akka kiyya intarneeta yookaan waayifaayi fayyadamtan gabaabaa namni silkii lama fa'aa qabutu jira. Silkii takkatti yoo ajame tokko yoo banee lafa namaa kaa'e sa'aatii tokko yoo namaa lakkoofsise bu'aa guddaadha jechuudha. Silaa har'a gahuu hin qabu yuutuubiin kiyya kun baatee gana gahuu hin qabu ture. Maaliif haga ta'e namoota baay'ee karaa feesbuukaatiin hin qabaa jechuudha. Kana jechuun peejii takka jala nama 440 jira, takka jala nama 75 jira. Akkasuma feesbuuka tokko irra nama 50 jira. Kanneen kaan xixiqqoo malee jechuudha. Naannoo namoota naannoo 300 dhiyaatantu karaa feesbuukiitiin wal jala jira jechuudha. Nama 300 jiru kana keessa maali namni 300 waan viidiyoo kana namaa laalu yookaan sabsiraayibii namaa godhu dhabamuun maali? Gaadha sabsiraayibii fi rakkatinaati imeelii isin gaafachuu danda'a isin rakkisuu danda'a namoonni isin rakkisuu sin jira yeroo isin sabsiraayibii laayikii koomentii godhuu jechan jechuudha. Sanas inshaallah as keessatti isin agarsiisuu hin danda'a yoo as keessatti isin agarsiisuu dhabes yeroo biraatis ta'uu asiin duras agarsiiseen jira. YouTube nama biraa hordofuuf yeroo inni itti isin subscribe godhuu jennaan isin didu jira. Keessa seentaniiti keessoo eega keessoo YouTube nama sanaa seentanii jettanii subscribe like godhuu dandeessan malee email isin gaafachuu kan danda'utu jira jechuudha. Kanaaf gabaabumatti ani subscribein rakkoon qabu amma 2 seenuuf deema nagaa kun gaadha. Steepii fuulduraatti tarkaanfachuuf subscribe waan daangessuun qabu waan rakkisuun qabu jechuudha. Ka amma na rakkisaa jiru waan daqiiqaati. Daqiiqaa sana immoo karaa feesbuukaatiin yeroo maxxanse namoota birootti sheer naa godhaati yookaan abaluu kana deemii jalaa dhaggeeffadhu jedhaati namatti naaf himaa warroonni keessoon isinitti ergadhe ammootu warrootan abdadhu warrootan jarri kun na jabeessu jarri kun akkam bakka barbaade ga'uuf hawwii warra naa qabu jedheetan isinitti ergadhaa naaf dhaggeeffadhaa yoo dadhabdan illee namoota birootiif na ergaati namoota birootti sheer godhaati seenii dhaggeeffadhuuf jedhaati dirqama ofirratti godhaa dirqama isii kana ofirratti naa godhaati viidiyoo kana yoo sa'aatii takka godhaa viidiyoo sa'aatii takka kana banaadhuma silkii keessan lafa kaa akkasitti naa xumura inshaallah yeroo gabaabaa booda daqiiqaan isaa naa xumurame seera isaa hunda xumuree ka viidiyoo itti aanu keessatti isinitti deebi'u ta'a. Egaa ani fuulduraaf egaa karoorri kiyya adeemsi kiyya yaanni kiyya waan guddaadha. Namoota dandeettii qaban achirratti fidee affeeruun gaafa biyya galallee biyya keessatti illee namoota dandeettii qaban ogummaa qaban achirra baasuudhaan akkasuma yeroo namni dandeettii garaagaraa qabu nashiidaa garaagaraa hojjetee walaloo garaagaraa walaleessee diraama garaagaraa wantoota ergaa qaban wantoota karaa amantiitiin karaa hawaasaa karaa sabummaa karaa biyyummaatiin nama fayyadu hojjetanii kaanii bakka hin taanetti nama hin taanetti kennuudhaan hawaasa bira osoo hin gahin hafee yookaan ofiifis osoo irraan fayyadamin hafuutu jira jechuudha. An karoorri kiyya chaanaalii kiyya kun gaafa guddatetti namoonni ogummaa qaban hojjetanii waan isaanii fidanii irra maxxanfatanii irra godhamee fi isaan illee galii achirraa argamu argataa dhageettiis argataa beekamtii fudhataa bu'aarree irraa argataa hawaasaan wal baranii
hawaasillee isaan baruu akka qabuudha karoora kiyya inni guddaan. Asiin dura namni wayii namoota baay'ee keessoon dhufanii gaafa nashiidaa kana hojjedhee fuula feesbuukaa irratti laxxafu yookaan chaanaala keera nu laxxafi yookaan atummaa nurratti maxxanfadhu fayyadami yeroo jarri jedhantu jedha jechuudha. Ani hin qabu eessaa fuudhee maxxansaree. Asiin dura immoo yeroo baay'ee gaafa yuutuubii namaa liinkii yuutuubii namaa fuudhee mata duree viidiyoo kaa'ee feesbuukaa irra olii gadi maxxansaa turutti namoonni baay'een gariin kooseyaa turtan. Ka gariin asmootu wana yuutuubii maqaa biraatiin banatee dhuffatee jira jedhee shakkus hin dhabamu. No ani hin bananne asiin dura. Inni guddaan tokko gama tokkoon ka'anii yoo gama sanaan bu'aan argame yookaan hordoftoonnis argame san booda gama kaaniin illee eegalamu malee gama hundaa walitti qabanii asiinis yoo jedhan hin danda'amu. Isumaayyuu immoo nama guddisee ka'ee nama gargaaree ka'ee anillee san booda rabbillee na gargaaruu danda'a namni na gargaaruu danda'a waan jedhu xiyyeeffadhee tan deemaa ture. Yeroo baay'ee viidiyoon baay'een liinkii yuutuubii qabaa jechuudha. Kan namoota baay'ee beeksisaan ture jechuudha. Maaliif sababummaan feesbuukni kiyya agas namoota hordoftoota argate sababaan nama guddisuuf yaaduu fi keessa kiyya rabbii waan beekuuf agas hordoftoonni nu argame malee ani baay'ee waa dhuunfaa kiyya agas hojjedhee yookaan dandeettii qabaadheeti miti. Kana jechuun namoonni irra beekumsa qaban namoonni irra ogummaa qaban kan bakka kiyya kana yookaan nama amma kana of jalaa hin qabne jira jechuudha fuula feesbuukaa. Maaliif nama 100,000 wayi yookaan gana jechuun kun laafaa miti sanuu adabamaa irraa turaa. Kanaaf cufnaan kun banaa maal jedhaati osoo unguramuu fi osoo irraa babbaduun dhabamee wantoonni garaagaraa nan shaakallee namoota nama har'a sidaa nama 400,500 qabaachuu danda'udha jechuudha hordoftoota karaa feesbuukaa kanaan jechuudha. Isin galee kana wanni na godhe sababaa nama guddisuu fi abaluun kana jabeessa abalu kun ogummaa kanaa qaba ilaa waan kana hojjetee jira ammoo waan kanaaf nama kana jabeeffamuu qaba waan jedhuuf agas bakka kana ga'e jechuudha. Isin galee kanaaf yoo wal guddifame yoo wal gargaarame namnis rabbis nama gargaaraa jechuudha. Mee wal gargaaruu haa barannu wal jabeessuu haa barannu kana hin beeknu namoonni baay'een. Anamma fakkeenyaaf viidiyoo namaa laxxafuun baay'een keessan na beektan dhuguma viidiyoo namaa nan maxxansa. Akka inni itti maxxansu garuu nama sana dhiibee nama sana miidheeti miti yan. Nama sanaaf yaadee nama sanaaf quuqameetan maxxansa garuu wanni sun na fayyaduu danda'a jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoo yuutuubii namarraa fudhanii fidanii qulluma isaa gadhiisanii biraa deeman jechuudha. Yookaan guutuu viidiyoo yookaan osoo liinkiin kaa'in jechuudha. Akkasii miti. Viidiyoo nama sanaa hin fuuta. Yoo feete sanarratti ati ogummaa qabdu dabaluu dandeessa yookaan immoo viidiyoo muraasa fuutee ka'aafillee deemaa daawwadhaa fi jajjabeessaa jetteeti akka namni isa jabeessu gochuu qabda malee zim jetteeti walii gadi nuuftu jechuudha. Kanaaf aniyyuu akka kiyyatti namoota waan namni yuutuubii irratti maxxanfate itti laffee itti cinqamee fide tokko fuudhanii maxxansan hin jibba hin fedhullee seerallee miti sirriillee miti jechuudha. Kana gaarii miti of ta'uun waa ofiitiin deemuun barbaachisaa. Waan namaas immoo bakki itti fayyadaman ni jira. Haa ta'u malee nama sana miidhanii miti, nama sana dhiibanii miti jechuudha. Kanaaf yookaan maal achirratti hojjechuu fi ammas uuma namaa uuma feesbuukaa irratti kan namaa maxxansaa turte achirratti kan namaati jechuu dandeessan. Kan namaas ni maxxansa. Ofiifis immootu nin hojjedha. Waan hojjedhu immoo inshaallah fuulduratti hin laallaa. Haa ta'uyyuu malee waan tokko namatti himuun barbaachisu hojiin waa agarsiisan irra gaarii ta'a. Walumaa galatti mee walaa ilaallu, mee walaa hordofnu, mee walaa haa jabeessinu siniin jechuu barbaada. Warroonni immoo yuutuubii irraa maallaqa akkamii, maallaqni kun haraaman ta'u, maallaqni kun maal ta'u jettanii yaaddanu hojiin kamiyyuu karaa nati ittiin bobbaatee karaa nati ittiin hojjettee fiddu yoo of hin eegin, yoo shari'aa hin hordofin, yoo rabbii keen sodaatin, yoo waan dhowwamte dhiisin martiyyuu haraama sitti ta'uu danda'a, martinuu haqa namaa sitti dabarsuu danda'a jechuudha. Yuutuubiin akkasii jechuudha. Yoo waanuma namaa qofa fuutee olii gad deddeemte nama miitee nama arrabsu wantoota garaagaraa hojjechuu dandeesse si miidhuu danda'a haraamallee. Haa ta'u garuu of eegdee rabbii kee sodaattee waa namaa hatuu dhiiftee nama irratti dhiibbaa godhuu dhiiftee waan dandeessuuf ogummaa qabduun hojjettee yoo jette wanti haraama ta'u tokko illee hin jiru jechuudha. Isinii galee hurkanii cinqamanii dadhabanii dalaganii fidanii argachuun haraama. Kunis akkas jechuudha. Inuu dalagaa dalaganii humnaan cabanii humnaan cinqamanii fiduutu irra laafa jechuudha. Bakka miidiyaa kanarratti hojjechuu irratti. Maaliif namoonni gaafa waan tokko hojjetanii waan hawaasa fayyadu tokko waan hawaasa hawwatu tokko gammachiisu tokko bu'aarsu tokko hojjetan ganaa itti yaadanii ganaa barreessanii ganaa fidanii hojiin agarsiisanii eegasii immootu yoo nama ofii hojjetu ta'e ganaa wantoota ba'uu qabu keessaa baasanii wantoota ida'uu qabu itti da'anii hojjetan jechuudha. Ammootu warri immoo ogummaa walitti deebisuu fi ogummaa tolchuu hin qabne ofii hojjetanii kaanii ganaa nama birootti geessanii namni biraa immoo ogummaa qabutti dabalee hojjetee fi waa irraa fudhateetii akkasitti wanni sun hojjetamee dhufaa jechuudha. Kana mara bu'aa bahii kana mara cinqii kana hunda keessa darbee dhufee achirratti feetee achirraa wanni argatu akkamitti haraama ta'a? Ni haraaman ta'u.
Kana wanni wal gaafannuuf hin jiru jechuudha. Waan beeknu tokko waan itti yaannee beekuu danda'u tokko ifa godhachuu dandeenyu tokko shakkuu fi nama gaafachuun akkasii jechuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf innummaan fidee waan hin taane maxxansu kunuu jechuudha. Cinqamee itti dhiphatee yeroo isaatti fixee dadhabee fidaa jira jechuudha. Haa ta'u garuu waan hin taane hojjete malee inni cinqamuun isaa hoolaa hin jiru jechuudha. Kanaaf warri cinqamtanii dhiphattanii daramtanii waa hunda keessa dabarsanii hojjettan dadhabuun keessan illee bu'aa isin argachuu waan gaariidha. Haa ta'u malee immoo waan daangaa rabbii hin cabsine, waan seera amantii keenyaa hin cabsine, waan safuu hin ganne osoo ta'e baay'ee gaarii ta'a jechuun barbaada. Inshaallah viidiyoo kiyya kana caalaa hin dheeressu. Viidiyoolee biraa irratti hidhamuudhaan wantoota hojjetaa ture keessa waan an ofii hojjedhes ta'e wantoota bifa nashiidaatiin hojjetan kan namni biroo hojjete waanuman ofii edit godhee lafa kaa'ee garii mobaayilii waan guutuuf viidiyoolee baay'ee of jalaa gubaatan deema. Garii namootu kan jirus ni jira. Kanneen keessaa walitti daddabalee viidiyoo kan haga sa'aatii tokko godheetan achirra ka'a. San booda waliifis naa dabarsuu ta'e naafis dhaggeeffachuuf kana tokkicha na gargaara. Yoomiyyuu wal bira dhaabbachuu wal gargaaru aadaa haa godhannu. Inshaallah akkasii kabira wanni jedhu wanni dubbatamu baay'eedha. Haa ta'u viidiyoo dhedheeraa akkasii kana yoo seenaan ta'in yoo hadiisan ta'in yoo egaa waan nama hawwatuu fi miira keessa nama galchee namni nama hordofuun ta'in namni waan akkasii dhaggeeffachuu waan ufuufi dadhabuuf baay'ee dubbachuun kiyyaallee homaa bu'aan qabu. Inshaallah walitti deebina. As booda dandeettii qaburraas ta'ee waan rabbi naa laaffisirraa anis waan tokko tokko hojjechuun qaba. Namni waan tokko tokko keessa seenu malee of hin argu. Waan tokkotti seenee ka'eetii namni dandeettii qabus of argaa. Beekumsa qabus ta'ee wama hundayyuu waaqti seenan malee akkasitti namaa galuu hin danda'u. Yeroo ammaa immoo namni dandeettii dhabes hin jiru. Namni silaa waa hojjechuu dadhabus hin jiru. Garuu nu kun of barbaaduu dhabuudhaan waan rabbii uumamaan nu kennis ta'e waan barannee qabnu wallaaluurraan har'a faayidaa dhabaa jirra malee addunyaan biyyoonni qarooman har'a waanuma xixiqqoo irraa bu'aa argataa jiranii. Nu maallaqa yeroo jennu maallaqa waanuma orkinee cinqamnee dadhabneef inni qofa seetu karaa gabaabaa karaa qallaalii karaa sasalphaa ta'een akkatti argamaa jirutu jira. Maaliif namni miidiyaa kanarraa amma feesbuukuma kana namni faayidaa irraa argatu jira jechuudha. Feesbuukumti kun bu'aa guddaa qaba akkaataa qaba garuu isinii galee. Kanaaf namni martuu miidiyaa fayyadamu kana hunda osoo seeraan qabatee osoo waan seera miidiyaa cabsu hojjechuu dhiisee waan uf ta'ee waan isaa qofa irratti hojjetatee karaa kamiinuyyuu bu'aa argachuu danda'a jechuudha. Irra baay'een namni bira sabni bira ummanni biroo biyyoonni guddatan gariin waa ofii malee waa namaa olii gadi noofanu jechuudha. Waa ofii ammootu inni kunis waan qabu fudhatee gabbaa anis waan qabu fudhadhee gabbaa akkasitti wal jabeessan ofiifillee bu'aatti argata jechuudha. Hatta miidiyaan isaa yoo unguramu ta'e yoo adabbiin irra kaa'amu ta'e iyyata yoo galfate irraa dhagahamuu danda'a. Maaliif waan isaa irratti hojjetataa ture irratti beekamee jira jechuudha. Har'a nuti miidiyaan keenya kamiinuu abbaan miidiyaa sanaa eenyu akka ta'e beekamuu hin danda'u. Maaliif viidiyoo kumaatama namoota kumaatama irratti argama irratti maxxanfamaa jechuudha. Kanaaf ammootu waan akka yuutuubii kana hojjechuuf ammootu ogummaa yookaan waan mattiin namni nama hordofu qabaachuudha. Kan ammootu ogummaa namni dhabe hin jiru. Addaa dhiira miti shamarranuu ni qaban jechuudha. Waan biraa miti nyaata hojjetan kana keessaa yoo warroonni biyya alaa jiran kun yoo hojjetan akkaataatti hojjetan waa hunda yoo kabarsiisan ta'e irraa bu'aa argatanii jechuudha. Gama takkaan dalagaa ofii dalagataa, gama takkaan itti bu'aara, gama takkaan immoo wanni isaan hawaasa biraan ga'an sun isaan fayyadaa jechuudha. Akkamitti reegaa seera miidiyaa seeganii akkaataa isaa nama gaafatanii ammoo nama jala deemee isaan gargaaru isaaniif edit godhu qabaatanii yoo jedhan faayidaa irraa argachuu danda'anii jechuudha. Namoonni kamuu hojii fedhe haa hojjetanu, hojii jaraa hojjetaa, hojii sana yoo barsiisan faayidaatu argama jechuudha. Namni keenya irra guddaan rakkoon isaa waan beeku nama barsiisuu hin barbaadu. Isa kana isinis naan jedhuu dandeessan. Amma wantoota tokko edit godhuu waa kana baruu waan adda addaa kana amma fakkeenyaaf ani hin beekami. Nama barsiisuu jechuudha. Osoo nama barsiisee sababa waan sana barsiiseef nama argachuuf yookaan faayidaa argachuu danda'a jechuudha. Namoonni birootis waan beekan sana uffisanii taa'u hawaasan barsiisan ofiillee ittiin fayyadaman jechuudha. Isinii gara isa kanas barree walis barsiisuun ofiifis kanarraa waa barachuun kanarraa waa hojjechuun barbaachisaa ta'a. Amma gara viidiyoo duraanii kan ofii hojjedhee fi kan namoonni biroo hojjetan itti sin dabarsa. Viidiyoo kana akkanaaf dhaggeeffatanii xumurtan abdii qabaa. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Amma gara viidiyoo kaanii yookaan uffata duraan hojjetamee jirutti walumaan dabarra jechuudha. Ilaahi yaa mootii dachii samii
حاسد جني بنسه يا ربي نراقبي بدين تنا قرقده واتنو فرارمه إلهي إلهي يا موتي دجي سبي حاسد جني بنسه يا ربي نراقبي بدين تنا قرقده واتنو فرارمه بدين تنا قرقده واتنو فرارمه إلهي إلهي يا إلهي والآنه بديت إنهن درها غرك دجانه نو أرارم يا ربه كما كان رحمانه إلهي إلهي يا إلهي والآنه بديت إنهن درها غرك دجانه نو فرارم يا ربه كما كان رحمانه بسم الله توكلنا على الله يا رب نراك بالقجلا لما يدك يا ديمودان درتي سلوات بوسا إرقما زرتي نجيني برامني الرد أجراتو جال المناماتي قرلا فانما أولو مناماتي جيبانا مانكبو كوكو دي أمنتي نمني زرق مرتو قلبي نزال لفتي كراسا كبداري رافي دبرتين والله ملكي لا دنيا فاخرتي كبدو دانتي ساتي محمد بن عبد الله يا رب نراك بملك جلا بسم الله توكلنا على الله يا رب نراك بملك جلا إني كبلمي وصوي ستين أنك قدس لا راجم ميكتي كندي خاني سلا دبي ولين ناي ميديانا فرسي بيا ولين كي انتاني بچلسي بيوندي والغي كرين سرنا دبرين روري سابي وحجتو تموتم عن دراني نركاي جيجيرا ما بودا سنورت ديبي وداني سزينا همتون الركاي نمتي دلوني انفتو لكاي كيستي والناس يسمني فجاس ركيسني ارقم النبي لمين رحمة للعالمين قاب إذانك أبشاك كبئ نجاشي لمن كبجو ددبه دبينك تو يوسو إساب قلئ حقين داف فابه كامر مملئ نجاشين قمجون قبته شهادة حقي والتاسسوف قاب سنسين وادا نجاشين دبته سقله والكبه تكجو ما ربه أبشاف للبه قهيلين جابه قنديني والكبه أكسين نابس اللي شهادة نكبه إفانك لتللزه في الرزه قهي كنك مالي ميدلون هراد بريس به إسلام نهال قارمو يدبتو نما إسلام يجو نما وفتواتو ملتو ركبا حالك مرتو نما يودلني نما أفد برفتو كرامتك أبو كنغرا بلتو قول نبي بخاري ويتدبتو كوتا نما جيشو نما ريفتواتو صحبان تكو نبي نتو وقافتو جالل لربي دا جرى الراجراتو يا إرقما ربي ميمال نقرسيتو هنارين دلني دبي سمودتو السديو غافتو كانوا مدامنيف نبداف تديني رحمتك ديني ولي قليتكم منها فالمنه بلسم ربي قدها كدنه قد يا بك هندا ور واللوتها برمنه قد يا بك هندا ور واللوتها برمنه أمة ولون دريا الدهنا غرغر ربي كبدني أبشرهم أنت تليه أرقى جرا أمنتي بسب مرور فما جرتني اللي ترقروا وانما يادسوا وانقاري نقرتوا انتلون دقيسوا ربي النواتس قبيسوا رحمة ساتيني
إرقم نبينا رحمة للعالمين دقابوا لساركم بديكمو بديك نعملين ولتين أرقمو وعملي بيكا سنور كتر رافمو كندل أنسو ربي تهون ساشكمو دردبتي جرا قوفتي حكيمو وبما كتبت كان قرآنهم وعنهم بين بيكا قوفتي حكيمو كيستو يروى ما وني هجتمو قرينا قرنمو وعن هجتو نمني يرقم النبينا رحمة للعالمين الله الله يا رحمن يا رؤوف يا رحيم أنت المعز يا عزيز يا حكيم نملك سمع ملك سمالين أرقمو بقى جسني دنيا رابلتي زمنا قبينا كمي كنو رمضان كنا الحمد لله جنة هندو يا جرنا قالني كان ساعة هندو سمالين أرقمو هركساكي سامرين دنيا فاكرا هرابر اللي موت من كان ساعة جرا كل شيء هالك إلا وجهه الكريم بيسا بالعرب بنقفتها فارفمو الله الله يا رحمن يا رؤوف يا رحيم أنت المعز يا عزيز يا حكيم نملك سمع ملك سمع لنرقمو أكتاني مرا يوكي زوت بني تريركو بيالبا قباتي فدني فكاتا كوان كفتدون فنه بكان اللي نقارك جود الدمل دردران أما جوم لوان رن يا ربي أقرتا وحنوتي مدن بيام باكي سلتي سلبين أو فن ركين بكن ركن كنا معني كفا إركو ربي كمنه كالي كمو تهندها كوما جلال نخني أمتك نغرتا كسيمله وان كمنه نوبر مدو نوب تمسيه موتي همان ددمني Rakkoon keenya daangaa darbe gariinuu maamuyyuu gaabbe anis yoonii ilaalu dhaabbe taane akka ta'uun taane akki taane ni ulfaata laallu rakkoo sabiyyoota ammas kunoo dubartoota ayyiwaana lana taane kadhatamaa kadhaadine irkoo jabaa waasindine nu dhagahii sibiyyane kadhatamaa kadhaadine irkoo jabaa waasindine nu dhagahii sibiyyane sabiyyiin faamal yakkite maal balleessite sinmiite maaliin walii qabdeeyite maal biyyi xiqqoon qaanfanne haadharraa adda baaftanii keessanumaa yaadattanii isinis maana qabdanii moo lubbuutu tokkoon taane. callisin yaa lammi akkamittiin dandeenyee afaan qabannee teenya haa iyyinu yaa sabaa dhimma lammilee keenya adamsanii qabanii darbu bakka qofaatti namummaallee irraa mulqanii ajjeesu akka bofaatti garii lafa jalatti bakka namni nu banne hidhanii nu fixaaru kanamaaf hin argine hojjechuuf manaa baanee tasafaa shortaa buune hidhaa beelaaf dheebuun akka maleetti duune namuma akka jaraa jiruu dhorkuun kuffisu uffata nu dhorkachuun feestaala nutti uffisu dhala namaa ta'ullee akkamiin wallaalamna feestaala uffannee duunee maaf isaan awwaalamna maanguddoo fi daa'imni dargaggeessaaf dubartii osoo addunyaan ilaaluu dhumaa jirra nu martii humna hojjetee biyyaaf diinagdee maddisiisu gaafa akkanatti dhumnu isin hin gaddisiisu. Anis hidhamaadhaan birmadhaa lammii rakkoo keessan jira maaf callisa namni xiqqoo bubbuleera eegani dhaaseene akkas taana jenneen utoo takkaan eegne waan callistu miti osoo wal hin beekne namni namummaadhaan walitti dhiyaatee rakkoo waliif aadaa wal gargaaruu beekna nuuf duruu aadaa waa'ee keenya kana lakkisaan callisinaa malatti barbaada barkaa achi jiru obboleessa keenya kaanis immoo haadha daa'imnis ni jiramee hubadhaa laala kun silaa guddatee abbaa isaa caala
tarii maaltu beekaa bornuuf guddatee biyya nuuf ijaara. Waan biraa haadhiisnu jalatu nuuf caala xiqqaa guddaa osoo hin jenne mee fala barbaada. Hin callisna jennus qalbii keenya cabsee keessa keenya waada. Hin dubbanna jennus dubbiin bakka dhabdee rakkoon lakkuu dhalte. Addunyaan callistee miidiyaan nu laalti. Rakkoo keenya kana gammaddee fakkaatti. Obboleessa kiyya kaseentee achi jirtu hidhaa suudii keessa. Isiniif haa birmatu gooftaan irra keessaa. Rakkoon keessan kuni baay'ee nu yaaddessa. Rabbumaan kadhadhaa. Hundi achi keessaa akka namaa miti ilaahin dureessa. Waan fedhe hojjetee namatti dukkaneessa. Gaaf tokko immoo ibsee namaan sin qixxeessa. Akka hin daganne du'aa jabeessa. Boodaas deebi'ee boohee gama rabbii beelahee gubadhee keessi koo cadaabii namanitti madduun qabu yaa mujiibii. Na birmadu hadraya ni'mata bibi na barsisi dibi kanko ya ghalibi gama ergama ke Muhammad habibi namni beeku jiru dibeeko ya rabbi ya farij alhammi khashif alqurubi ya alim sirri dafina lakabi beelan arrakasi keessa nakallabi jedhee rabbitiyye argate tabibi jibriilin ittirgee fidee itti dhaabe ولوكوسيك ما من عند الوهاب أجين كبناه كنزل زقوبي دعاء إلهي تكتو جوابي بالإرادة دبنا قريبي برمتي في ربي برسي سيف نبيني نترجو بيكو تمتو إيماني Nagaadhaa yaa baabaa fayyaa jirtaa harmee isin akkam jirtu nuti dararamne nyaannee garaan qabnu beelaan waxalamnee badii tokko malee yakkamaa jedhamne dafqa keenyaan bullaa waa namaas hin hanne feestaalaan maramnee namummaa shakkamne rafnee hin boqannu cinaachaan gajjennee qaama sin dhiqannu xuriidhaan faalamne maal sin goone garuu maaf dagatamne firaasha siniifamnee ofii lafa rafne eega biyyaa baane hojjetaaf hojjettuun maqaan nutti bahee of jijjiiruu jecha meeqa lubbuun bahe aarsaa gurguddaa isaa kaffalaa as geenye miidhaa isa bara kanaa baadhachuu hin dandeenye isin maal jettu mee saba koo hin dhageenye aarsaa gurguddaa isaa kaffalaa as geenye miidhaa isa baranaa baadhachuu hin dandeenye isin maal jettu mee saba koo hin dhageenye dhaga'uu hin ooltan akkamiin dhageenye of qofaa hin yaanne gaafa ala deemnu yoo nuuf hin birmanne rabbirra ol keenyu jedhanii hiyyatu mana hidhaa irraa rabbirra ol kaayyannaan haqa qabu nurraa takkaa nun dhoowwanne wanta qaban irraa yaadaanis nu cimsaa abshiraa yaafiraa homaa hin taatanu ana tala jira rakkoo keenyaaf cinqamanii waan argatan nuufiraa kan magaalaa jiru ergaa qarshii mana kiraa kabaadiyyaa jiru godoo irraa diigaa qorqorroo ijaaruuf olii gadi fiigaa dhagaa keessa jiraatanii cabanii faadhiigaa hundaa danda'anii ijaaran maatiidha meeshaalee nuuf ergan harkatti isaatii kalafarra ciisu afanii firaashii hungaa miti jedhanii dabalan minxaafii abshir maamaa kiyya waan takka hin yaadiin waan gaarii ta'e malee waan biraa hin nyaatiin atis baabaa kiyya taa'e nyaadhuu dhugii waan takka hin xaariin na jalaa dulloomtaa daddaftee hin aariin atis obboleessoo barumsa hin dhaabin baradhuu of ta'i carraa kan kun dhaaliin alam baha jettee gonkumaa hin yaadiin jedhanii nuuf yaadu jiraattonni suudii himuuf nama dhibaa tolli jaraa hundi mana rabbii ijaaraa rakkataas gargaaraa jara irraa baranne kennaadhaaf arjummaa amma as deebinaa mee malli maalumaa jennee wal gaafannee fala takka kaa'uun yeroon isaa ammuma. Dhaala abbaa jifaar yaa beekaa amantii ati duuba dhaasaa boodatti isaa ammatti yaadni isaa guddaadha hin galle gandatti agartuun isaa hundumaa ija tokko laalti onni isaa jaalalaan hundumaa ammatti biyyissi jaallatti gamna hayyuu namaa yaa rabbi nama akkanaa dabanii islaam. Assalamu alaikum akkam jirta raayyaa mee biraan naagayaa isin ilmaan ayyaa akkam jirta goota akkam jirta raayyaa sheerii biraan gayaa isin ilmaan ayyaa aadaa akka qeerransaa bookkisaa akka leencaa akkam jirta raayyaa ilma abbaa mancaa akkam jirta goota akkam jirta raayyaa mee biraan naagayaa isin ilmaan ayyaa dhalatan akkana yoo hafan gadhatti osoo hunduu yaade akka kee kanatti hurriin hin maramtu addunyaa kanatti bara dheeraa turre gabrummaa jalatti jallisa baay'ate karaa dharaatitti garaacha guuttachuuf garaa ofiititti dhiisee haa deebi'u garuma keetitti akkam jirta raayyaa bakkuma jirtutti akkuma jirtutti leenca haati deette fakkii namaatitti kutataa murataa irkataa rabbitti ka yaadan jijjiirre baankii fi taankitti ka of dura malee hin jenne duubatti baga nuu dhalatte dhugaa rabbiititti akkam jirta goota akkam jirta raayyaa biru
walumaan naagaya isin ilmaan ayya mee keessaa dubbadhaa dhagayi takkatti gaafa al-abashin dharaan dhufte nutti tuuta fooxa bulee marattu mormatti raayyaa afoo bayee morme jalqabatti nuti diini qabna kan bullu jalatti dharti nu facaaftu olii fi gaditti ofin kukkutina asii fi achitti jedhee itti himee jara kijibdutti gariin hidhumatte qabamtee mataatti gariin biyyaa badde hin turre bakkatti maal godhuuf adurree bilbilte leencatti. ارجما ربي يا رسول الله قلبي تنيا قتت جاللتي والله فداك نفسي ومالي فداك أبي وأمي وأهلي فداك نفسي ومالي فداك أبي وأمي وأهلي صحابة رسول الله قدري سنجالتو بشان ساندكة تكاتو لفنبوتو خانفو لرقتو خانسا مدبتو موتينا الدنيا خمو تكاخانا نركتو موتينا الدنيا خمو تكاخانا نركتو Bagumarran ergamuun isaanii beeka gaafas godhee gooftichi guddaani muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaanii jara duwwaa ta'eef jabinni imaanii rasuula bira dhaabbata waa hundaanii gaafuma amanan wala duraanii achinahu jalqaba olaantummaatiin aqiidaadhaan addaaniif ta'uu isaan diini akkasii leenjisaa sayyidul amini aqiiqaan aqiidaa kun nama gallaani mootummaan kan rabbiiti mootiin siiftinni hukmi isaati malee hin guutamu diini seera lamaaf baasuu hin danda'u namni seerri kan rabbiiti gooftaa halqe qabni kana qabila alfaadha jaalalleen sayyidii kan bifti gurraacha kan keessa isaanii gaafa sumriin isaanii 43 jahiliyyaa keessaa ta'e namaa gadi ilmaan Qureeshotaa xiqqaa guddaan hundi osoo keewaana adamaaf tolii gadi gaafa hojii rabbii bira bu'uu gadi isa gahee ergaan sayyidal wujuudi quraana dhaga'ee kalaamu samadii seera rabbii gaarii waa hundaaf sanadii kan nama wal qixxeessu gurraachaati. Assalamu alaikum obbolaa Islaamaa salawaata buusaa dursaa waan hundumaa tuqamuun nabiyyii keessa koo nagubaa isaayyoo tuqaman hin qabnu nagummaa diinonni kan keenya duris akkasuma hin teenye takkumaa garuu hin milkooftu abadan gonkumaa kaan baasee akkisa jibbaa qabu ergamaaf kaan immoo sodaatee keessatti gungumaa tola hin cinqaminaa galma hin geessanii laffaatam soomaa yaa ergamaa rabbii rasuula aalamaa isiniif yoon du'e irra deddeebi'ee yeroo 12 isiniif du'uun koo ofii ni argamaa hiree keenya goote hiree islaamummaa hiree keenya goote hiree islaamummaa martuu sin jaallata hundi muslimaa jaalala kan keessan ammaal jedheen hima haalli keessan gaarii bineensaa fi namaa namuutuu ni beekaa kan keessan arjummaa namuutuu ni beekaa kan keessan arju dhufaatiin kan keessan nuuf fide nagummaa rabbiin tokkichumaa ani immoo ergamaa kasunnaa koo ordofee boruu badhaafamaa kadidee jallate manni isaa jahannamaa jettanii dubbattan hin hambifne homaa namni waliin caalu hunduu tokkichu haraama nyaatinaa hamaa siyaadinaa yoo gaariin dubbanne callisuun gaariidha arraba kee heegii waan jedhin haariidhaan hundaa dubbattanii hin hambifne tasaa karaan keessan sirriidha homaan qabu daba diinni kana baree argaa sin dadhabaa kan sin hin jaallanne hin ta'in namaa bakkee hamaraatu keessan taahin mana jiruu hin godhatin hadhaa'i namana nuti musliimoonni kana maanii eegna kabajaaf amantaan keenya yoo tuqame duuniyaaf jireenyaaf homaan qabnu dantaa oromummaan waliin gitu abadan amantaan islaamummaa dursinee oromummaan lammataa gosa keessaa dhalate hundiyyuu ni jaallata saba keenyaaf dhaabbachuun nu hundaan ilaallata namni boriif yaadu oromummaa dursee islaamummaaf dhaabbata hawwiin diinaa inni tokko akka nuti gabbaanee tokkummaa keessan hin feenu oromummaa qileetti gataa ati maataate keessaan ati immoo waaqeffataa jennee akka dubbannu gurra banee eeggata islaamni yoo lolu yoom oromummaa yaadata ollaa nabiyyii ta'uuf arruma carraaqqata jala murreesii himnaa dhagayyaa jallata namni islaamaa kun oromummaa ni jaallata garuu gaafa amantiif ka'e oromummaa dagata akka keessan ta'urra du'ee baduu filata. Dandama Quraana dandamsiifnu qalbii har'aafnu tasgabbii borullee nuuf wabii soorri lubbuu tajaajilu dhangaan imaanaa dhikrii quraanaa soorri lubbuu adaadiyyu galaa yaqiinaa dhikrii quraanaa qaama lafarraa uumame
jireenyi isaa waan lafaati lubbuun samiirraa dhufti waan samii dhufeen jiraatti beelti midhaanii dheebuun bishaanii kuma huquudhaan qaama miitutti beelti zikrii fi quraana ruuhee jiruudhaan ajjeefti qalamni qalbii midhaanii miti mijuu toohidaa rabbiiti dandama quraana dandamsiifnu qalbii harraafnu tasgabbii borullee dhuuf wabii dandama quraana dandamsiifnu qalbii harraafnu tasgabbii borullee بري ميكنوت جوبت نرابنت أتي الحمد لله حرمك إرانو إيتي إجابة نقوت نوبنت أتي الحمد لله مسلم أدان كفدي وللرافق ست ولتنو كفدي أتي الحمد لله قال أنك لك من دم يا موتي الحمد لله فيانو كنتي أرانو كسيتي الحمد لله والرقم نتشوك دقتن تاسسنيتي الحمد لله كشكري دقتي دقم تاسسي يا موتي الحمد لله يا ربي قلتك يا موتي قلنك ملك فيتو وانا تنوقوت أتي الحمد لله أولا إسن جايز بورا إذني كصلاة سلان نسني ورّا جايز بورا تي صلاة سلان انت لو مجار سسن قبض اسم سن غافل أمي اسم سن مي جمجوني قبضاي هبو بكتن حاسوا كنا يو كوستو قدامي قلبي تو إسا چابه بو يرون سنجي كم جد إيغا فودهم فدا يو جتے بر فیدے بر حدیث شیخنی حاصل حدیث تقو بر حدیث صحیح سنی میں بر کلو والحديث متفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه يا نمو يا انت لنا المت أبا زنا دلقي انت لتيتيز أتيز أبليتي تيتي يو أبليتي نما زنا اتسي دلقو جراني يا نما آكل يو آيني كباتي وني تنسي هاقل تجي يو آتي انت لنا ما هوتيل قدوا جيزتيني أرشكم لمت زنا دلقي أبليتي تي ديني چاك أرشنتني تيني دلقو جراني سنجا اے کو بلی ربی سجرا مسکین کو بلی اے ہنجی جیرم تو يا كليفي باتي إيجيت والكمويا سلني دقتي كايو باتي بيا نوتي كبيا باني فركنا بلسو هرمانيف تاي مكا والبلسون جتشانيس غوتشانيس هما والفكيسون كنور رام بريدو إيسي كنوران ندقيسو كبدي دلقي ربين حاصر ريسو كغاري هجتي وفتان حامل كيسو يا أولاكو قطع تقطعنا غندوما بنافا حديث نجدمان والرسول ابنه والفارسنا هما كبدا دبته ابنه بلا ترى كغاري حجته ولين ججبيسا دغونغورا إسا وليف سسريسا يوغس ملكيسا غفتان الركيسا ملكوم نيغلودا نتي هوين كينيا ماليف اوف دغني بيا ورماتينيا إيغا بيا باني ميري بوان كينيا باي اوف دغني هرچالان كينيا lakkisaa jiran akuttaa wal keenya hojjetannee galla gara biyya keenya nutoo biyya qabnaa oromiyaan keenya dura biyya galuuf kaayyoo bakkaan keenya feesbuukii fi yuutuubii miti kaayyoon baanee biyya keenya hojjetannee ta'uudha nutillee tujjaara yoo nu dhukkuffanne birrii nu wallaana birrii yoo hin qabaanne firri nu xalaata kanaaf hojjennu hojjechuuf furmaata maatii keessa dagattee hin nyaatin habaarsa namni habaarame hin qabuun furmaata kanaaf jabeeffannee hagoo nuuf gargaarsa yoo jala gargaare rabbis nu gargaara jennanii nu hajji miila abbaa faadhaa kanaaf jabeeffannu maatii keenya maraa ofillee fayyaduudha kateenyuuf baargama waliin hojjetannee galla gara biyyaa wal jibbuuf wal tuffiin hidhiifne hadaraa nutoo biyya tokko afaan keenyas tokko nutu wal wallaale malee abbaan keenyas tokko
kun qabeenya keenya nu maleenyu taana qara'u barachuu jedhamu maanaan kanarraa waa wal yaadachiisuu barbaanna maalummaa maana waliif dhaamu yaa Allah arganne ergamaa jaalaa yaa ijoollee islaamaa bakka jirtanutti barnootaan jabaachuun dirqama nurratti wallaala nu seete nu laalte duubatti yoo waan jarri baran baruu dhabne nuti ummata waan beeyne seetee nu tuffatti akkamiin risaalaa nurraa dhaggeeffatti akkuma ilmiin diinii baramaa jirutti sanas barree fakkii taana fuulduratti wal faana barachuu dandeenya walitti dubbii kanarratti laafnee jirra haalaan arganne ergamaa jaala. Jaalala obboleessa qalbiirra nu keesse obbolaa wallee bottu fagoo dhiyoo teesse biyya fiddee kunoo waliin geesse isinii wal arguu kanaan na si'eesse kaduraa wal arguuf dheebuun nu bobeesse galanni kan rabbiiti raayyaa wal nu agarsiise dirsa galee har'a qaamaan nu barsiise qaamaan walit dhufnee wal nu simacheesse haganni kaasetti meeqaatama gadhiise kunoo har'a baaleen isa ijjachiise ummata dambal kana sababa taasise hojii isaanii kanan na ajaa'ibsiise godina hangafsiise ta'uu waliin gandaa alaa habiibika aman nuuril hudaa. ኡስታዜን አትንኩት። ያኔ ተውሂድ ጀግና ኡስታዜን አትንኩት። የሱና ጀግና ነው የተውሂድ ባለቤት ለዲን መከታ ነው ሁሌም በሄደበት። ኡስታዜ ጀበል ነው ጀግና ነው ተራራ በዲኑ ለመጣ ማንንም አይፈራ ማንንም ብትፎክር ማንንም ብታቅራራ ከፈጣሪ በቀር ማንንም አይፈራ። Gurbaa tokkotu dalagaa barbaadachuuf waajjira hundarra deddeemaa oolaa beektaa? Yeroo ammaa kan hojii argachuun dubbii ulfaatu taate jirti. Gurbaa jiruun itti ulfaattee guyyaa hundaa CV isaa qabatee waajjira hundaa iyyaafata. Dhaabbata dhuunfaa tokko ammoo hedduu itti deddeebi'e. Hogganaan dhaabbata kanaa isaa achitti deddeebi'u arginaan mee kootu seenii jedheen. Tole. Maaliif ifannoota malee akkanatti deddeebitee dalagaa barbaadatta jedheen hoggantichi. Jiruutu natti ulfaate. Namni dalagaa malee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf waan humna xiyyaa carraaqu jira jedheen gurbaan. Hayyee. Eegasii gaafilee muraasa eega gaafatee booda amma bakka takkasii erga. Deemi poostaa kana bakka sannaa geessi. Tajaajila kee kan har'aatiif nama achitti poostaa kana sirraa qeebalatu siif kafala. Yoo dalagaa har'aa kana xumurte boruurraa dalagaa eegaluu dandeessa jedheen. Maashaallah hayyee. Wayita gurbaan poostaa fuudhee gara hulaa qajeelu. Mees garagale jedheen hoggantichi. Maal rakkoon? Gurbaanis rifatee ofirra garagale. Poostaa kana daqiiqaa 30 keessa geessuu qabda. Yoo daqiiqaa 30 dabarsite dalagaan argattu. Yoo rakkoon humnaa olii si qunname kunoo lakkoofsa kanarra naaf bilbili jedhee lakkoofsa biiroo isaatti kenne. Tole. Eeganaa gurbaan gammachuun poostaa fuudhee karaa bu'e. Daqiiqaa 30 jedhame keessa poostaa geessuuf ariifataa deemuu eegale. Jidduma sanatti qalbiin isaa waswaasa eegalte. Waswaasa akkam? Sa poostaa kana keessa maaluma jira? Poostaan maaliif akkanatti ulfaata? Wanti akkana poostaa keessaa jabaatu maali jedhee of gaafata. Poostaa kana harkaan qaqqabee mimicciiree waan keessa jiru adda baafachuuf yaalii godhe. Wanti poostaa keessa jiru telefoona fakkaata. Yoo telefoona qaalii ta'e mallaqa guddaa gurgurachuu danda'a. Kanaaf qalbiin isaa waswaaste. Yaa qalbii ilma namaa yoo telefoon qaalii fedhe ta'e amaanaa itti kennan bakkaan ga'uu qabaa mire. Namni amaanaa bakkaan ga'u zamana kana xiqqaatee jira. Dhugum baanti hayyame seena gurbaa nuuf xumuri. Booda qalbiin isaa tasgabbii dhabnaan gaaddisa tokko jalatti maqee poostaa kana sirriitti ilaale. Waan fedhe isaa ta'u poostaa kana banee ilaaluu qaba jedhee murteesse. Akkasitti poostaa bane. Maaltu keessa jira? Akkuma inni tilmaame telefoonatu keessa jira. Sanuu telefoona qaalii Galaxy S21. Yaa Allah duuba akkam godhi? Maal gaafattare? Gurbaan telefoona poostaa keessa gaddeebisee kiisii kaayatee gara manaa qajeele. Amaana bakkaan hin geenne jechuu? Hayi gurbaan taa'ee herrega godhu jira. Telefoona kana yoo gurgure birrii 50,000 ol baasaaf. Gurbaan kun osoo waajjira sanitti qaxarame ji'a ja'an birrii 5,000 ol hin argatu. Mindaa waggaa guutuu guyyaa takkatti argachuuf deema jechuu. Duuba akkamitti carraa argate kan of jala dabarsa. Yaa salphina birriin 50,000 waan takka illee hin gootu bar. Osuma waan takka ittiin fayyadamin dhumti. Inni yoomtana yaade. Galee mana gahee telefoona poostaa keessaa baase. Achi booda banuuf yoo paawar batan tuqu telefoonni hin banamu. Hin dalagu. Telefoona dispileey mana moobaayiliitiif qophaa'e. Guutuun isaa pilaastika. Saampilumaaf suuqa keessa kaayan malee waan dalagu miti. Yaa kasaara duuba akkam ta'e gurbaan? Gurbaan akka malee rifatee yoo wanti biroo poostaa keessatti hafe sakatta'uu eegale. Xalayaan xiqqoon takka poostaa keessatti haftee jirti. Xalayaa maaliiti? Dalagaan har'a siif kenname qormaata. Kanaafuu qormaata kuftee jirta. Dalagaa barbaadachuun duratti amanamaa ta'e.
yoo amanamaa taate dalagaan ofii si barbaaddi jedha xalayaan. Subhaanallah gorsa ajaa'ibaati dhugumatti wanti amanamummaa gahu hin jiru nama amanamummaa qabu nam hundatti taajala. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraa amridiin waa hunda taasisu. Warri billaatti galtan yookiin immoo apaartama warri ijoollee fakkaatan jiraatu waggaa jaatama. Warri uffanni kobbortaa warri mataan sinaappi warri michuu Obaamaa warri michuu Tiraampi akkasii fuuldura dhaabadhuuf kan naaf laattan waltajjii akkam jirtu diyaaspooraa warri biyya Faranjii. Oromiyaati yaa biyya Oromoota Baalee fi Arsii irraa miliyeenaan qabda goota uummata Wallaggaa irraa miliyeenaan qabda goota Shawaa Harargee irraa miliyeenaan qabda goota Booranaaf Gujii irraa miliyeenaan qabda goota Walloo fi Karrayyuu irraa miliyeenaan qabda goota Jimma Abbaa Jifaar irraa miliyeena qabda goota Iluu Abbaa Boor irraa miliyeena qabda goota uummata Sidaamaa irraa miliyeena qabda goota kophaa keettuuf geetta maala lagaa irraa goota. Ani haa beelahu beelli nattaa buutu silaa nyaata dhabaaf lubbuun namaan duutu. Ani haa beelahu bika kee rakkadhee otoo ati jirtu siif nahuu dagadhee odoo nutti iyyattuu rakkinaan laalattee haadhaa fi ilmaan tee waliin awwaalattee. Xabiicaan namaa namni hoggaa miskiinummaa irraa gara durummaa jijjiirame yookaan kataayitaan qabne gama taayitaa argatuutti jijjiirame duraan wallaalaa sadarkaa beekumsa argachuutti hoggaa dabre xabiicaan namaa jijjiiramaa deemti. Hofli namaa gammachuun namaa hidhamaa deema akkasuma nama wahuma hofli ta'uu irraanfatufaa jira jechuudha. Nama hofli isaa hidhame san hidhaarraa baasuuf akkasuma nama irraanfatillee yaadachiisuuf nama gadda qofa jiruusaa gaddaan dabarsu gama gammachuutti akka gammadus qabu akka gammachuulleen isarraa eegamu hoggaa gammaddu hoggaa hofaltu hoggaa seetu mataa kee qofaa miti nama biraatiifis akkasumatti jechuudha. يا رحيم ربي يا عليم يا كريم توكي جمعك تركنا لوكا يا مولانا مولا يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم توكي جمعك تركنا لوكا يا مولانا تين توكو هجابة ملي منا قباتي تكي قلا وفي قباتي يا رسول ربي السلام فقد هتكت شابستي جرتي ديقدي جرتي بلستي جرتي هجابة يسيد في ربي يدو جرو دانغا ربي وسن ربي كتي جرتي يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قلبي بدو ومبيت الراس التهمام أكوري تاجنا أرقام جرتو إلمنا وانا نبي لبي جدي أرقى جرتو إفبادن المزنا ببلتي خنكاها اندكاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء يا أرحم الراحمين